Dhuguma abiyyiin karaa habaaboo fi gannoonni kun makiinaadhaan dhiira bitattee qabeenyasiiti. Hixaanuu maayini inni aaru kun maayini. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Ashamaa harka fuunni hordoftoota keenyaa warra chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabskraayib gochuudhaan kara viidiyoo የተባለ መረጃ ተሰምቷል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ወደ ጠፈር ሊጓዙ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ ጠፈር ለመጓዝ ያሰቡት ለዓለም ሕዝብ የሰላም መልእክትን ጠፈር ላይ ሆነው ለማስተላለፍ እንደሆነ ተገልጿል። የጉዞ እቅዱ የሚሳካ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዓለም ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጠፈር የተጓዙ መሪ ይሆናሉ። በዓለም ታሪክ ወደ ጠፈር የተጓዙ ሰዎች ቁጥር 721 እንደሆነ የታሪክ ድርሳናት ያሳያሉ። ከነዚህ 721 ሰዎች መካከል አብዛኛዎቹ የጠፈር ተመራማሪዎች ሲሆኑ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን አንዳንድ ሰዎች ከፍተኛ ገንዘብ በመክፈል ወደ ዝቅተኛው ንፍቀ ክበብ የጠፈር ክፍል ጉብኝት ለማድረግ ይሄዳሉ። ዶክተር አብይ አህመድ አመከረ ሐዋ deemuuf jedhamaara kun immoo yoo dhaqan ta'e kan amma karaa hawaa bahee jiru qorattoota adda addaati irra caalaan kan ammoo yoo isaan ba'an ta'e nama 722ffaa ta'u mangistoota keessaa pirezidaantii keessaa kan takkaa ta'e hin beekne jechuudha. Seenaa haaraa galmeessuuf deemu seenaa isaanii immoo rabbi galmaan haa ga'u silas galmaan uumuu hundaan iyyuu gahaaru wanti isaan dhaabus hin jiru rabbiin malee. ከኢብዳው ኢቲ አርሰን ገና ሙቪንግ ገለ ፋይዳ ሰው ማይኒ ጋደን ወይንም ደግሞ የኦቦ ሸዋንግዛን ሰርግ ብዙ ሰው ትኩረት ሰጥቶት ወይንም ሲነጋገርበት አላየውም። ለማንኛውም ግን ኦቦ ሸዋንግዛ ወይንም ናፊያድ ከሰሞኑ ድል ባለ ሰርግ ተሞሽሯል። ሁላችሁም ግቡና እንኳን ደስ ያለ በሉት። ናፊያድ በገገመዴ እንኳን ደስ ያለ ማል ኦቶኑ ይነገይነ ከከነ ኦባኑ ማቶና ማቴሚኒ Tuma kanke wali jennu uskite salgi ke qopheeffataa boora maal walitti himuu wayyu walumaa gammadu wayyu oromoon wali gammada siif gammadu raafi ምን ወማ ብራምቲ የእድሜያቸውን ልዩነት በመኪና አጣፉት። የ30 ዓመቱ ወጣት የ60 ዓመቷን ኮረዳ ድል ባለ ሰርግ ካገቧት በኋላ የመልሱ ዕለት እጅግ ውድ የሆነ መኪና ሸልማው ሰርፕራይዝ አድርገዋለች። በእድሜያቸው መካከል ያለውን ልዩነት በመኪናዋ መጣፍተዋለች። አልገፋ ያለውን ይህንን ከባድ ኑሮ በአቋራጭ መሸንፎታል። ድህነቱን ታግሎ ማሸነፍ ሲያቅተው በሲስተም ተጠቅሞ ህይወቱንም ቀይሮበታል። እሷም ድሮ ያመለጣትን እድል በገንዘቡ አግኝተዋለች። ተጠቅሞ መጠቀም ጠቅሞ መጠቀም ማለት ይህ አይደል? የበላይም የበታችም የሌለበት አዲስ ህይወት መልካም የመጠቃቀም ዘመን ይሁንላችሁ። ሰላም። ዱበርቲ ወጋ ጃተማ ዲራ ወጋ ሶዶማ ፉቴ ሰበቢን ሱኔስ ሞ ቀበኛ ዋን ቀብዱዳፊ ኩኖ አኩማ አርግተን ቀበኛው ቀባተን ኢድሜ ሀገም ቱርተንዩ ወማ በርባዳን ጎቹ ደንዴሱ ይቹል ያ ረብ በሪኑ ከነን ማል ጀነጋል ነቀበየቹ ነራሙራን ጀቹ ጊዜን ኮፈሉ ጊዜን ጆ ገራን ሁሉ ነልኩ ዮም ቦይ ነልኩ ዮን አረን ደንቶ ኮፍሉ ደንቶ ማል ደንቶ في مشكلة كبيرة إرجع جرالو فتبودا أبا مناكي هو يتنا نقافتني سنجني ورا زرت السوق ما يسني أقول نقافة تنسله أبا مناه يأسبر خايتني سنورين هاسا واتاي أبا كيبر إيرغو أبا منا كيبر إيرغو تبر ندو سيتمو خاص برت تاي سيورين هاسا بكم هندا بكم الحاسة هندا يسنو الإنجليزي بالقطقط جوز أسفيدين يسنو جبت قطقط يجوا كمان أنا ينفعل دي أكس جالدو كدي يرديرا كيسس واند كيسس سانكيسس أكسي متى أبا مناكي كبجا كبنا ما كبجا مالا من كبجاني سنغالي بكا برباجي ساتي تنينو هندو فسنغالي أنا نججون وفي إفاجة جيجو نا أجا جمال إنسان جيجو
ani sana jaju isaan ajaja malee gabbachu warri ajajjannu ra dhaabadhaan warra ajaju miti warra ajajamu malee kan abbaan manaa ofii kabajee kan abbaan manaa ofii kabaju rabbi nuuf kennu warra hin qabne isin immoo warra qabdanu rabbi kabajaa isiniif rabbi kennisiisu wal jaalladhaa wajjiniin tura isiniin jedha. Utuu Jawaar beeta mangistii gurguraa jedhuuji Abiyyiin deebi'u amma fooqii kana ijaarsisaara. Ne? Ciicu Jawaar isaa Jawaariin tuffattani. Ittimne bara Jawaar kanatti nu dide nu dhaga'u bar Jawaariin. Dhiifi lijoochin asaaddig jenne bakka poolitikaan Itoophiyaa siin taatu ta'u jenne sittimne bar. Dammo Abiyyii wajjiniin tagaaffatuu hin danda'u namni maanni mayichiloom sawyoo kabbaanno Abiyyiin. Ha? Buqatii qaba bakka qaalichi cimaadha hin dandeessu achaalim jenne nu sittimnu laa. Mucawwa maganda keessan ta'e jenne ganda keenya ta'eef miti mucaan sawyoo kabbaanno. Alama masakkaraaraaf. Iski lama jammaraa gide ya Afrikaa kaartaa samaayira kan baase ko akka Afrikaatti Abiyyi Ahmadi. Ha? Kanas hin mormitu. Amma lamaaf nyaa'u Jawaarii rabbi sabiriyaa kennu. Ha? Abiyyi nagaanis dalgaanis waa gochuu hin dandeessu. Abbaan feete waa gochuu hin dandeessu. Baqa ilaallatee taa'e isin hubanne ilaallatee taa'e. Ilaallatee taa'e namni tokko taa'ee qajeelfannaan immoo achi niq hin jedhu ishee. Indittaaquu biyya. Kamuyyuu ooma rabbi kaa'e arbu malee wanti fuudhu hin jiru. Namni akkam godhuu sanas godhuu nama biraa miidha malee ooma rabbi achi kaa'e wanti buqqisu hin jiru. Ooma rabbi buqqisuu jedhe immoo wanti dhaabu hin jiru. Kanaafuu jennaan hundi keenyayyuu hojii rabbiitti galuu dhiibnee ooma nuu kenname ooma dandeettii keenyaa otoo hojjenneen isiniin jedha. Yoo kana ilaalee asirraa waa barattu laata jedhee yaade mee ilaala sareen kun humna xiqqaa qaba. Leenci mootii bineensotaati leenca sareen kun garuu dhaabbatee falmatee lubbuu ofii hambifatee jechuudha. Dhaabbatee falmatee dhaabbatee lolee lubbuu ofii hambifate utuu inni jalaa fiigee leenci kun maal godhaa jira hin qabataa jechuudha. Sareen kun itti garagalee dhaabbatee mormachuun garuu lubbuu ofii baraareera. Yeroo baay'ee jireenya keenya keessatti humna dhabuu keenya qofa otoo hin taane kan nu ajjeesu sodaadha. Kan nu ajjeesu, kan nu injifachiisu, kan harka nu kennisiisu sodaa. Sodaa sana utuu of keessaa cabse ilmi namaa wanna fedhe injifachuu fi dhihoodhaa jechuudha. Isinii galee fakkeenyaaf taateewwan buqqaatii adda addaatiin wal qabatee namarratti ta'u yeroo wanni tokko achii kos jedhe namni asii mana diiggatee fiiga jiru. Osoo waan kana dhiiftan. Kanarraa wanti hubachuu qabnu sodaa waa tokko wanti nu sodaannu hin jiru. Wanti nu sodaachuu qabnu isuma nu uume qofa. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata haga kabiraatii walitti deebinutti nagaaf naa turaa isiniin jedha.